ላሽ ወይ ጠጣሽ ወይ የሚጨነቅላት አይነት ወንድ ከሆነ ማንኛውም ሴት ትመኘዋለች። ስለዚህ እኔ ልጅቷ ጥፋት አይታየኝም ማለት ነው። ግን እኔ ገረመኝ በዚህ ዘመን ለወንድ ብሎ ራሱን የሚያጠፋ ሴት አለ እንዴ? እኔ ገረመኝ እሱ ብቻ ነው ማለት ነው። በዚህ ዘመን አለ 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 ለወንድ ተብሎ ራሱን የሚያጠፋ ሴት አለ? ካላችሁ እስኪ አቤት በሉኝ። እውነት ለእናንተ ብቻ መልእክት እሰራላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። akkam jirtu hordoftoota kondi keessaniyyuu egaan akkuma dhaggeeffattanii imaan balleessaa tokko hin qabdu jette jirti Sumayyaan asirratti isheen deeggara. Akkuma isheen jette kana sirriidha, nuti shamarroonni kamiyyuu dhiira nuuf yaadu tokko bakka guddaa nuuf qabu tokko utuu abbaa manaa koo ta'ee utuu na fuudhee ani itti heerume waan akkasii hin yaadna yookaan hin hawwina jechuudha. Kanaaf imaanitti sirriidha asirratti ittiin faradamu. Garuu Sa'iidoon immoo utuu inni haadha manaa qabu utuu inni ijoollee qabu utuu beektuu hawwiti ta'ee jennaan yookaan namni kun na fuudha jettee abdatti yoo ta'e jechuudha. Kun jireenyuma ishee jeeqa malee isheef abadan hin tolu jechuudha. Amma Sa'iidoon kaleessa lakki siin fuudhu hani ittiin jennaan of hin ajjeesa jettee jirti. Sumayyaan nama achirratti bara kana dhalaan dhiiraaf jettee of ajjeestu hin jirti jettee jechuudha. Guuteetu jirti malee tokko amma yoo inni lakkii sin barbaadu jedheen jechuudha. Bakka isaan alatti namni dhiirri biraa jiratti hin fakkaatu, jireenyi itti fufaa itti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf jennaan lubbuu ishee dafteetu battalumatti balleessiti. Tokko immoo obsitee illee madaa ishee sana dhiira biraatiin fayyisfachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya tokkoffaanii nama bultii qabu tokko keessumaa nama ijoollee qabu nama haadha manaa qabu utuu hankootee jennee yooma qalbiin keenya dhiyooma xiqqoo ishee hawwe jechuudha. Isaaf jennee garuu lubbuu keenya balleessuu waan akkasii wanti fidu hin jiru. Bakka jireenya isaa jiraatu utuma jaallattuu nuti hawwituu ni ciniinnatti jechuudha. Iddiin kan kee immoo kan Rabbi sii fide tokko eeggattee itti galuudha malee yoo namni kun sin fuudhu jedhee of ajjeesuu hin qabdu jechuudha. እና ሁሉም ነገር ሰበብ አለው። አላህ በሰበብ ሊወስዳችሁ ይችላል እንጂ እናንተ ስለሞከራችሁ ወይ ደግሞ ስላደረጋችሁ አይደለም የምትሞቱትና እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በጣም ነው ፈረውና መሞከርም ማሰብም አልፈልግም እና ለማንኛውም ግን እንደዚህ የምታረጉ ሴቶች እንደኔ ፈሪ ሁኑ። ፈሪ ለእናቱ ይኖራል ነው ይባላል። ፈሪ ሁኑ። እውነቴን ነው። ፈሪ መሆን ይጠቅማል። ምክንያቱም በፍቅር ያግባኝ ምናምን ብላችሁ ድብን ከምትሉ ራሱ ድብን ይበል። Egaan akkuma dhaggeeffattanii dhugaa dubbachuudhaaf utuu dhalaan dhiiraaf jettee lubbuu ofii hin dabarsite ta'e Sumayyaa kanadha jechuudha kan lubbuu ishee dabarsiturre jechuudha. Garuu isheen dantaa isaati bakka kan barbaade hafuudhu dhimma koo hin godhatin ijoollee koo ittiin agarsiisu jettee qofaa ishee teessee hagarraallee isa joorsaa jirti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya kanarraallee waa babbarachuu qabna. Bakka namni tokko yoo jireenya keenya keessaatii ba'e bakka nama sana dhiisnee qofaallee jiraachuu hin dandeenya. Maatii keenya wajjin haa ta'u yookaan immoo ijoollee keenya wajjin haa ta'u sammuu nagaa jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Garuu ammoo namni jireenya koo keessaa ba'ee jennee lubbuu keenya irratti murteessuu waan akkasii hin barbaachisu. Kanaaf jennaani Sumayyaarraallee barumsa guddaanillee barumsa isheerraa argadheera. Isinillee akka isheerraati barumsa guddaa fudhattan abdiin qaba. እኔ እሞታለሁ አንተ እስር ቤት ትበሰብሳለህ ትይዋለሽ። ይሄ ልጅ እንግዲህ አንቺ ገና ወይ አትቀበሪም ይሆናል ወይ ታመሽ ሐኪም ቤት ትይዣለሽ። እሱ ያው ከሚፈልጋቸው ሴቶች ጋር ፈታ ይላል እና ራስን መጉዳት እውነት ጨጓራሽ ራስ ማቃጠል የለብሽም አይደለም ገላሽን ይቅርና ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። Egaan akkuma Sumayyaan jette kana yoo dhiira tokko jaallatti yoo dhalaan sun of miite yookaan qoricha dhuddee mana yaalaa seente jechuudha. Inni galagalee dhimma isheerraa hin qabu. Deemee dhalaa kan barbaade wajjin bashannanaa oolaa bakka barbaade maaliif warra isheen jaallatu waan ta'eef duudhiste waan dhukkufachuu dhiste waan barbaadde eeggataatu jedheetu achirraati galagala jechuudha. Garuu kan barabaraan gubachaaf gubee irratti ishee dhiira isheen jaallanneef jettee qoricha dhudde yookaan immoo of miite sana jechuudha. Kanaaf shamarran keenya adaraa keessan kaleessallee dubbadheen ture nama nuun jaallanne irraati gabaabumatti yoo fagaanne qofaa keenya silas rabbiin waan nuuf hin dhabnu jechuudha. Yeroo eeggata malee. Kanaafiyyuu yoo obsine ammoo obsi keenya madaqee waan guddaatti nu baasa. Waan hin taaneef jennee nama nuun jaallanneef nama bakka nuuf hin qabne nama nuun kabajneef jennee kabajaa keenya gadi buufnee of miidhuu hin qabne sinin jechuun barbaada. የት ነው የጠፋሽው? የትም ልጥፋ? ምን በቁጣ አልሽ? ምን ቁጣ አልኩ እንዴ? መስሎ ነው። ቆይ ብሻወራው ገልተው ማለት ቆይ
የሰፈር ገባሽ እንደ ቤት ውሃ መቅዳት ጀመርሽ እዚህ ነው ምንድን ነው? አይ ገዝቼው ነው ገዝቼው ነው ሃይድሮሊክ ወጋማል ማለት እንደምት እሰንዴ ማለት ለየጠፍተሽ ነው። ቆይ ለምን አትደውይልኝም? አይ መደወል አልነበረብኝም። Egaan hordoftoota tokko laayikii sheeriinaaf gochuu hin dagatinaa. Hedduunaaf galatooma waan dhaggeeffattaniif. Egaan isinillee kan namaa qofa teessanii dhaggeeffachuu kan namaa qofa sheerii gochuu osoo hin taane isinillee chaanaalii mataa keessanii banadhaatii beekumsa qabdan tokkoffaa yookaan akkuma fuulli keenya garaagara ta'e jechuudha. Beekumsi keenyallee yaadi keenyallee garaagara jechuudha. Amma tokko seeraan nama gorsuu hin danda'a yookaan immoo beekumsa addaa qabaachuu danda'a. Isa kana fidee chaanaalii banatee yoo irratti beekumsa sana yoo irratti barsiisaa deeme jechuudha. Bor gaafa isaaf guddatee jedhu isumatu deebisee maallaqa taaf. Amma ijoolleen shamarran amaaraa yoo argitan jechuudha akkaataa isaan itti wal guddisan. Biyyuma arabaa keessa taa'aniitu utuma mana arabaa keessaatti hojjetanii viidiyoo hojjetu jechuudha. Sanarratti laayikiin godhuu fi sheeriin godhuu fi bukkee dhaabbatu kanatti isheenillee qarshii achiillee kan madaamii hojjechaa asiillee jechuudha yuutuubii isheerraatiin ni argati jechuudha. Garuu ijoolleen keenya ijoollee Oromoonii callisanii bakka koomentii hin taane jala oolanii bakka hin taanetti yeroo isaanii fixan jechuudha. Kan hojiin illee ittiin baay'anne biyya keessaas haa ta'u biyya alaas haa ta'u jechuudha. Kanaaf beekumsa qabdanii qabattanii taa'uu yookaan immoo bakka hin taanetti balleessuu otoo hin taane chaanaalii banattanii gorsas haa ta'uu viidiyoo akkasii irratti illee haasa'uudhaan haa ta'uu otoo hojjettanii baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Maaliif kan nama qofa sheerii gochuu laayikii gochuu dhaggeeffachuun kuni gaarii miti. Nama amma utuu nama ijoollee baay'ee miti ammoo na jala jiran kana jechuudha. Yeroo isaan kan kana dhaggeeffatan hanillee deemee dhaqee chaanaalii isaaniirraatii dhaggeeffadhee isaanii bukkee dhaabbadheetii hedduu natti tola jechuudha. Kanaaf jennaan itti yaada warroonni hin bananne irratti jabaadhaatii hojjedhaa takkaadhaan miti kan namni guddatu jechuudha. Naaf hin dhaggeeffatamne jedhina yoo tokko yaaltaniillee isinii milkaa'uu didee tokko lama sadii haga 5 haga 10 illee yaalaa jechuudha bira hin nafinaa. Namni kan milkaa'u takka amanatu hin taane kufee ka'eetu jechuudha. Akkas isinii jechuun barbaade kanaafiyyuu yeroo keessan bakka biraatti hin fixinaa chaanaalii banadhaatii irratti hojjedhaa akka ijoollee hamaaraa kana irratti akka ijoolleen hamaaraa wal gargaartee wal guddisaa jirtu nutillee ijoolleen Oromoo illee akkas wal bukkee dhaabbanneeti baay'ee bareedaadha waan dhaggeeffattaniif naaf galatoomaa. እዛት ሄዷል ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ለመናገር ከሆነ ምንድን ነው ያለችው? እኔም ራሴን አቃጥዬ እኔም እሞታለሁ አንተም እስር ቤት ትበሰብሳለህ። በነገራችን ላይ እሱ የሚያስጠይቀው ነገር ያለ አይመስለኝም። የለም የሆነ እንትን ላይ ያየው መሰለኝ የሆነ ፕሮግራም ላይ የህግ ጠበቃዎች ነው ምናምን ሲያወሩ ሰምቻለሁ። እሱን የሚያስጠይቀው ጉዳይ የለም። እዛ ጋር ባለው በአካባቢ ባለው ለፖሊስ ጣቢያ አመልክቶ ወይም ደውሎ ገለል ማለት ይችላል። እሱ ምንም አይነት ጉዳት እስካላደረሰባት ድረስ ራሷን ብታጣ